Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota YB kun sagantaa keessummaa YB'ti. Akkuma beekamu sagantaa keessummaa YB'tiin namootan garaagaraa feerree haala yeroo irratti marii gochaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as akkuma beekamu keessummaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Keessummaan keenyas obbo Tsaggaayee Haayiluu jedhamu. Obbo Tsaggaayee Haayiluu Noorwee irraa qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Obbo Tsaggaayee Haayiluu waamicha keenya kabajjee yeroo kee aarsaa gootee marii bal'aa wajjin gochuudhaaf affeeramtee nu argamuu keetiif maqaa daawwattoota OIB'tiin guddaa galatoomi jenna. Isinillee warri OIB affeeruu keessaniif galatooma. Tole egaan daawwattoota keenya har'a sagantaa keessummaa OIB keenyaatiin marii ajandaalee sadan takka irratti marii ni goona. Ajandaan keenya sadan tokkoffaan waa'ee dhumachuu fulbaana 25 irraa eegalee waa'ee dhumachuu mootummaa Itoophiyaa irraa ni haasofna. Itti dabalataanis immoo waa'ee waamicha mootummaan ce'umsaa hatattamaan dhaabbachuu qabedhanii dhaabbilee Oromootii waamaa jiran akkasumas hayyootan Oromootii waamaa jiran irratti marii bal'aa ni goona. Akkasumas sadaffaa irratti dhimma hidhamtoota siyaasaa fi walabummaa mana murtii kan jedhu irrattis marii ni goona. Egaan daawwattoota keenya marii kanas kan isinii wajjin mariisaa turtii taasisu Harrees Maammadii. Gamanumaan akka nutti dhiyaattan isiniin jenna. Egaan obbo Tsaggaayee gara marii keenyaatti dabarfanna. Egaan akkuma ati quba qabdu gidduu kanarraa guyyaa fulbaana 25 irraa eegalee aangoon mootummaa Itoophiyaa heeraan raawwatee jira jedha jechuudha, akka heera biyyattiitti jechuudha. Mee waan kana akka heeraatti akkamitti ilaalta? Akkasumas immoo namoota takka takkaaf dhumachuu kun jechuun maal jechuu akka ta'e, dhumachuun mootummaa raawwachuun isaa aangoon isaa raawwachuu jechuun maal akka ta'e mee daawwattoota keenyaaf ifa godhi. Akkasumas immoo taateewwan gidduu kana ta'aa jirtus wal qabsiisi daawwattoota keenyaaf mee nu ibsisiin jedha. Itti fufe. Hayyee galatoomii waan bal'aadha. Gaggabaabsuun yaala. Akkuma ati jette aangoon mootummaa fulbaana 25 raawwatama jedhamaa jira. Fulbaanni 25 sunis darbee jira. Akka jedhamaa turetti ka aangoon mootummaa kuni raawwateera. Amma mootummaan impaayera sun keessa hin jiru jechuudha. Garuu kanaan wal qabatee bu'uura waan qabxiiwwan jajjaboo nuti irratti walii galluu qabnu tokkotu jira. Isan dubbachuu barbaada jalqaba irratti. Karaa lamaan ilaalaa jechuudha. Aangoon mootummaa ni raawwata fulbaana 30 fulbaana 25 waan jedhu kanarratti. Inni dura mootummaan Abiy Ahmediin durfamaa ture sun mootummaa haaraa odoo hin taane mootummaa Addawaawii isuma waggaa 27f aangoo irra ture ta'uu suni jala bullee otoo irratti walii galle keessattuu akka Oromootti yaada jedhuun qaba. Maaliifan san jedhaa? Filannoon sobaas haa ta'uu filannoon fakkeessoo waggaa 5 dura taasifamee Addawaawiin har'a walitti galagaree gamaaf gamana dhaabbatee maqaa walitti baasu kuni waliin ta'ee filannoo sun hatee filannoo sun fafakkeessee nan mo'adhe jedhee uummata keenya cagadaa ture. Kanaafuu maali akka har'a jedhan kana miti jechuudha. Gamaaf gamana dhaabbatu quba walitti qabaa jiranii kana dhugaan garuu sanotoon taane Abiy Ahmed OPDO'n fi TPLF waliin ta'anii uummata keenya irratti badii warra dalagaa turan waan ta'aniif jarri haaraan turre jechuudha durumayyuu. Kana qofa otoo hin taane mootummaan Abiy Ahmediin hoogganamu kun isuma dura ture namoota jijjiirate fuula jijjiirate malee akkuma jirutti sirnuma santu itti fufe. Sirni haaraan dhufne filannoon haqaa hin adeemsifamne. Kanaafuu fulbaana 30 dura mootummaan sun mootummaa haqaati. Mootummaa uummanni filatee mootummaa uummanni naaf taatu jedhee aangoo itti kennee isa jedhus waliin wal qabsiisanii ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Maaliifuu aangoon mootummaa fulbaana 30 ni raawwata ni xumurame yeroo jennee walitti himnu san dura hoo isa jedhus wal yaadachiisuun baay'ee gaariidha. Maaliifuu waan har'a ta'aa jiru kanaaf waan har'a biyyattii impaayera san keessatti adeemsifamaa jiru kanaaf waan san hubachuun waan gaariidha. Har'a maaltu deemaa jira? Kaleessa hoo maaltu ture? Kaleessa eenyutu maal godhe? Har'a hoo eenyutu maal gochaa jira isa jedhu wal bira laaluudhaaf
dhufaatii mootummaa Abiy Ahmed kana yoo ilaalle haaraa miti isa jedhu irratti qabxiin tokko haa qabamu. Mootummaan jijjiirame waa tokkollee hin jiru. Jijjiiramni ni jiraa fi jijjiiramni hin jiru. Oromoon wal morkaa tureera. Irratti wal falmaa tureera. Wal irratti yuudulaa tureera. Amma garuu Oromoon hundumtuu wal qixa ifaan ifatti waan deebi'eef natti fakkaata. Jijjiiramni hin turre, jijjiiramni hin jiru. Jijjiiramni yoo jiraate har'a irra caalaa warri kaleessa badii kaleessa dalagameef TPLF jedhanii quba TPLF'tti qaban har'a of danda'anii afaan Oromoo dubbachaa nuti ilmaan abbaa gadaati jechaa nuti saba Oromootiif dhaabbanne Oromootu biyya bulchaa jira jechaati uummata Oromoo dararaa jiru, ajjeesaa jiru, hidhaa jiru, Oromoof Oromiyaa balleessuudhaaf halkanii guyyaa dalagaa jiru. Kanaafuu durumayyuu mootummaan Itoophiyaa garee qawween uummata cabsee aangoo qabate malee kan uummanni filate hin turre jechuudha. Aangoon mootummaa fulbaana 25 ni raawwate yeroo jennu innumtiyyuu dura uummanni haqaan filatee uummanni bakka buufatee otoo hin taane gareedhuma tokkotu isuma dura waggaa 5 dura TPLFis waliin jira, OPDOnis waliin jira. Humna qawweetiin filannoo fakkeessootiin filannoo sobaatiin aangootti bahee isa jedhu irratti walii galuu qabna. Kana jedhee garuu gara gaaffii keetti yeroon dhufu akkuma heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa jedhu sanittuu haa ilaallu isa jedhu irratti walii galla. Akkuma seera isaaniittiyyu. Mootummaan kun durayyuu mootummaa sabaan filatame miti. Mootummaa uummanni bakka buufate miti. Mootummaa filannoo haqaan aangootti dhufe otoo hin taane mootummaa afaan qawweetiin filannoo fakkeessaatiin uummata Oromoo cagadaa ture. Uummata Oromoo qofa otoo hin taane sabaaf sablammii biyyattii illee hiraarsaa turedha. Amma garuu fuula jijjiirratee as bahe. Fuula jijjiirratee fuula haaraa jala jiru ol bahee gubbaatti mul'achuu jalqabee akkuma seera isaaniitti garuu haa ilaallu jechuudhaaf ani amma waanuma kanayyuu heerri mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa sun keewwanni 54 umuriin mana marii waggaa 5 jedhee jala butee kaa'ee jira. Waggaa 5 jechuun sa'aatiittis jijjiiri, sekandiittis jijjiiri, torbanittis ji'oottanis jijjiiri, waggaadhuma 5 jechuudha. Kanaafuu amma akkuma heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa jedhamu san jedhuttiyyuu akkuma inni jedhuttiyyuu Itoophiyaa keessatti tokko mana maree bakka bu'ootaa wanti jedhu mana maree bakka bu'ootaa uummataa kan jedhu hin jiru. Mana maree federeeshinii kan jedhu hin jiru. Mana maree naannolee kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa hin jiru. Itti aanaan muummicha ministeeraa hin jiru. Manni maree ministeerotaa hin jiru jechuudha akka seeratti yoo ilaalu. Garuu dhugaa lafarratti jiru warreen kun warreen amma tarreesse kun akkuma seera impaayiratti sanittiyyuu yeroon isaanii gubateera, yeroon isaanii darbeera, amma akkuma seera ofumaa baafatan, akkuma ofumaa tumatan sanittiyyuu beekamtii hin qaban jechuudha malee hojjechaa hin jiran jechuu miti. Muummichi ministeeraa duraanii akka seeraatti ammas uummata irratti dhaadachaa jira. Dhaadachuu qofa miti. Loltoota isaa ajajee, waraana isaa ajajee, qawweedhaan bobbaasee uummata Oromoo ajjeesuun, hidhuun, dararuun akkuma itti fufetti jira. Kanaafuu barreeffamaan hin jiru malee humni qawweedhaan masaraa mootummaa to'atee aangoo mootummaa qabate sun ammas ittuma jira jechuudha. Gabaabumatti dur impaayirettiin kan bulaa turte shiftaa seera impaayirettii harka bitaadhaan qabatee qawwee immoo harka mirgaadhaan dhukaasaati uummata ajjeesaa uummata fixaa bulchu ture. Amma garuu shiftaan masaraa mootummaa to'atee jiru seeruma sanuu kosii keessatti gatee qawwee qofaan bulchaa jira jechuudha. Akkasitti naagalaani nama seeraa miti. Nama seera barate miti. Hagan dubbisee hagan waan biyyattii san keessatti deemaa jiruu fi haaluma wal qabatee haaluma yeroo kanaas ta'ee seenaa biyyattii sanitti walitti qabee yeroon hubadhu dur fakkeessaatu jira. Harka bitaatti seerri impaayirittii ni jira. Waraqaa irratti ni jira. Garuu harka mirgaadhaan qawweetu jira. Qawweetu bulcha. Qawweetu
waan hundumayyuu geggeessa. Seera miti kan geggeessu. Garuu seerichi fakkeessoodhaaf harkatti ni qabatama. Amma garuu gareen Abiy Ahmed gareen mootummaa sirna nafxanyaa kun seeruma sunuu of harkaa gateera. Fakkeessoodhumaafiyyuu harka isaa hin jiru. Seera sun kositti darbatee ifaan ifatti qawweedhaan uummatatti bahee biyyattiitti bahee eenyutu asiin sochoosa jechaa jira. Uummanni hidhamaa jira. Hidhaan itti fufee jira. Ajjeechaan itti fufee jira. Haalli karaa seeraatiin waan tokkoon illee ibsamuu hin dandeenye biyyattii san keessatti ta'aa jira. Akkumaatiyyuu jette taatee dhumarra gidduu kanaan ta'aa jiraniin kanallee yoo ilaalte kanuma siif mirkaneessa. Taateen kaleessa fakkeenyaaf Baalee Roobeetti ta'e kana siif ibsa. Eenyumtuu hamma ijoolleen sagalee isaanii dhageessifachaa jiran, qeerroowwan sagalee isaanii dhageessifachaa jiran san eenyumattiyyuu hin buune, nama biraatti hin buune, qabeenyatti hin buune, hojiin idileellee wanti jeeqame tokko hin jiru. Akka viidiyoo waraabame irratti agarre sanitti baajaajiin ni deemaa, taaksiin ni deemaa, uummanni ni socho'aa. Qeerroowwan kun garuu sagalee isaanii dhageessifachaa jiru. Harkaa waa tokko hin qaban. Waan qaama mootummaa hubu, waan namoota biraa hubu, waan qabeenya mootummaa hubu, waan qabeenya dhuunfaa hubu waa tokko iyyuu hin jiru. Kaatanii itti dhaqanii dhukaasanii ajjeesan. Kuni amma isan siin jedhe ni mirkaneessa. Kana booddee seerumti jedhamtu waraqaadhaa irratti harkatti qabatanii fafakkeessoodhaaf maddii qaban saniyyuu kana booddee hin jiru jechuudha biyyattii san keessatti. Mootummaa qofa miti seerris heerris tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Amma kan bulchaa jiru abbaa humnaatu bulchaa jira. Kan qawwee qabu, kan ajjeesu, kan ukkaamsu, kan hidhu waan fe'e waan barbaade gochaa jira. Gidduudhuma kana mee haa ilaallu. Irreechi uummata Oromootiin akka hin kabajamne maaliifuu achirratti uummanni sagalee isaa dhageessifata, uummanni nu mormaa, uummanni sagalee mormii dhageessisa jedhanii sodaatanii koronaatti qabatanii erga hambisanii booddee walgahii yookaan hiriira nagaa kaadiroota isaanii erga fakkeessanii booddee ofiif immoo walgahii hiriira deeggarsaa waamanii turan. Ilaal hiriira deeggarsaa isaaniif ni ta'a rakkoon hin qabu. Harrumayyuu immoo ilaal ofiif sochii hiriira nagaa hiriira deeggarsaayyuu waamaa uummata walitti qabaa odoo jiranii takka mannaafashaan maalishoon paarkiin eebbisaa asiin agarsiisaa maalishoo poolisiin ilaalchisa jedhee namoota otoo walitti qabanii waan fe'an gochaa jiranii har'a garuu hayyuun duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa mana jireenyaa isaa keessatti ibsa kennaa ture. Waraanni shiftoota mootummaa ofiin jedhu kana dhufee namootas hidhee waan sanis jeeqee uummatas marsee haga ammaatti uummata qabee dararaa jira. Kun hundumtuu taateewwan kun kan isaan nuuf himan, kan isaan nuuf mirkaneessan. Kana booddee wanti seera mootummaanis hin jiru, seerris hin jiru, qawweetu jira, humnatu jira. Inni qawwee qabu, inni humna qabu waan fedhe godha, abbaa fedhe hidha, abbaa fedhe ajjeesa, abbaa fedhe ari'a, ofiif immoo akka itti toletti maabara adda addaa diggisii adda addaa qopheeffatee kunoo takka paarkii Inxooxxoo, paarkii Maalishoo, paarkii Tokkummaa maalii jedhee keessaa sirbee oolee bulaa jira jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti akkuman dura jedhee durumayyuu gareen kun garee mootummaa uummataan filame miti. Mootummaa seeraan filamee aangoo qabateen turre. Haa ta'uutii garuu akkuma seera impaayirettii saniittiyuu yeroo ammaa kana immoo seerri impaayirettii sunuu garee kanaan garee shiftoota Abiy Ahmed kanaan darbatameera, dhiitameera. Amma afaan qawweetu guutummaan guutuutti kaaba hamma kibbaatti lixaa hamma bahaatti bulchaa jiraan jechuu barbaada. Agaan tole sabasaka yaada bal'aa kaastee na ibsitee jirta taateewwan taates waan hundayyuu kaastee na ibsitee jirta daawwattoota keenyaaf
Mee gamanumaan asumaan wal qabsiisiiti erga kun hundi raawwataa jiraate erga aangoon isaa fulbaana 25 irraa akka heera biyyattiin jedhutti raawwate booda wanni hundi kunis ta'aa jirti jechuudha. Amma mee maaltu ta'uu maleettee yaaddaati akka keetti jechuudha daawwattoota keenyaaf wanti ta'uu maloo jiraate yaadde daawwattoota keenyaaf nuuf ibsa. Gaariidha ka isuma duraa wajjin wal qabata wanti maaltu ta'uu mala waanuma ta'aa jirudha. Wanti haaraan mul'achaa hin jiru. Wanti haaraan mul'achaa hin jiru yoo jedhu isuma jalqaban guddisanii sadarkaa olaanootti guddisanii sirumayyuu uummata ukkaamsanii hacuucanii waan fe'an afaan qawweetiin waan fe'an gochuuf adeemu gochaas jiru san argaa jira. Garuu akkuma jenne akka heera mootummaa sanatti mootummaan federaalaa fi naannoo amma jiran fulbaana 30 booda yeroon isaanii gubateera jenne beekamtiin qaban akkuma seera isaaniitti iyyuu maal jechuudha mana maree bakka bu'oota uummataa mana maree federeeshinii maalishoo kan jedhu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Amma kan ta'uuf adeemu akka waliigalaatti wanti biyyi seerri hin jirre yookaan immoo mootummaan hin jirre keessatti ta'u hunduu ta'uu malaa jedheen ibsuu yaalaan akkasittan hubanne. Bakka seerri hin jirre maaltu jira? Bakka biyya mootummaan hin jiraanne maaltu ta'uuf adeema? Ammas maalumatu ta'aa jira. Kana jechuun fakkeenyaaf mootummaan hin jiru seerri hin jiru biyyattii san keessatti yeroo jechaa jirru humni qawwee qabu humni qarshiis qabu qabeenya biyyattii to'atee hirreesaa goobsee uummata irratti goobee jiru kun homaa gochuuf hin taa'u jechuu miti garuu waa baay'ee badii baay'ee gochuuf adeema. Isaanuma keessaa calqabama maal ta'uu mala maaltu mudachuu danda'a biyya san keessatti erga seerri hin jirre erga heerri hin jirre erga mootummaan hin jirre maaltu ta'uu mala isa jedhu gaggabaabsinee halaalu. Tokkoffaa mootummaan hin jiru seerri hin jiru jechaan manni murtii fi poolisiin waliif abboomamaa hin jiran jechuudha. Seerri hin jiru kaa seeratu walitti siidha. Itti gaafatama kee kan siif kennu waraanni itti gaafatamni isaa maaliin seeraan taa'ee fi ni jira. Manni murtii maaliin itti gaafatamummaan isaa aangoon isaa maaliin aangoon waraana biyyattii aangoon poolisii aangoon mootummaa naannoo aangoon mootummaa federaalaa kun hundumtuu aangoon isaanii seeraan taa'ee jira. Seeraan ibsamee jira. Seeraan daanga'ee jira. Garuu seerri sun hin jiru erga jenne gabaabumatti fakkeenyaaf poolisii fi manni murtii waliif abboomamaa hin jiran. Kuni jalqabameera, kuni bal'inaan mul'ateera. Bakka baay'eetti hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti wanta mul'achaa jiru waanuma Oromoon hundi arguudha. Manni murtii mirga wabii siif eegeera, eegameefiira jedhee erga murteessee booddee poolisiin yookaan humni addaa yookaan poolisiin federaalaa yookaan poolisiin Oromiyaa balbaluma mana murtii irratti si eegee fuudhee deema. Amma qaama kana lamaan maaltu walittidha? Mana murtii fi poolisii maaltu walittidha? Silaa seeratu isaan daangessa. Seeratu akka isaan hojii isaanii qofa itti gaafatama isaanii qofa bahan godhatu. Garuu wanti sun hin jiru amma. Kanaafuu maaltu ta'aa jira? Qaamni mootummaa, istiraakchariin mootummaa akkuma mootummaa ofiin jedhan sanittiyyuu waliif abboomamaa hin jiran. Manni murtii poolisii ajajuutti hin jiru, poolisiinis mana murtii fi ajajamuutti hin jiru, abbaadhuma feetu waan fe'e gochaa jira jechuudha. Keessattuu qaamni qawwee of harkaa qabu waan fe'e gochaa jira. Manni murtii waan fe'aa murteessu isaaf hin ajajaman isaan qabanii deemu. Kana qofa miti wanti ta'uuf jalqabe yookaan adeemu. Raayyaa ittisa biyyaa qaama jedhamu waraana biyyattii gidduutti walitti gaarreeffannaan jalqabee jiru waan itti cimaa deemu natti fakkaata. Raayyaan ittisa biyyaa kan jedhame seera biyyattiitiin itti gaafatamni itti laatame inni dagatame raayyaan ittisa biyyaa hooggana isaa gubbaarraa calqabee aangoo nama tokkootiif ni dhaabbata taanaan keessaa waraanni gadii jiru yookaan immoo aangoon
aangaa'onni waraanaa sadarkaa gadiirra jiran waan kan akkamitti ilaalu maal jechuu danda'u gara fuulduraa maal fiduu danda'u inni jedhamu haalaan ilaalamuu qaba. Kanaafuu raayyaa ittisa biyyaa gidduutti illee walitti gaarreeffannaan ammuma jalqabee jiru itti fufaa cimee itti fufaa wanti sun immoo balaa guddaa akka Abiy Ahmed yaadutti aangoosa bulfachuuf haa ta'u malee wanti inni gochaa jiru aangoo isaatiif qofaaf miti lubbuu isaatiif iyyuu waan suukanneessaa as fiduuf adeema. Oromoon cabsaan, Oromiyaan balleessaan, Oromiyaan diigaan Abiy Ahmed mataasaa akka diigu arguuf adeema. Kanammoo akkanumaanan jedhamiti waan mul'achuuf adeemu akka ta'e jala buteen dubbadha. Kanaafuu wanti ta'uuf adeemu kan of keessaa qaba. Inni biraa ajjeechaan uummata nagaa irratti raawwatamu itti fufee jira. Kunis ta'uuf adeema. Maaliifuu qawweetu biyya bulcha. Uummanni waa gaafachuu hin danda'u. Mirga isaa dubbachuu hin danda'u. Mirga kee qofa miti. Mirga kee qofa miti. Impaayiratti san keessatti Oromoon waggaa lamaan kana sadarkaansaa yookaan hagam sadarkaa kamitti inni jedhu adda addaa ta'u malee waraanni biyyattii humni addaa naannoo Oromiyaa isa mirga isaa gaafachuudhaaf dirreetti ba'ee miti. Mana seenee mana harkisee manatti ajjeesaa tureera ajjeesaa jira. Kanaafuu ammas haala amma jiru kanaan wanti impaayirettiin keessa jirtu ajjeechaan uummata nagaa irratti raawwatu itti fufee jira itti fufuufis jira. Kana qofa miti hidhaanis itti fufeera. Haga guyyaa har'aa sa'aatii kanatti aniifatti teenyee haasofnu kana keessatti hidhaan uummata keessattuu uummata Oromoo irratti xiyyeeffate akkuma itti fufetti jira. Inni biraa biyya seerri hin jirre mootummaan hin jirre keessatti saamichi ni babal'ata. Saamicha wal saamuu. Saamichi kun immoo isuma ishii xixiqqoo kaasoo otoo hin taane qaamni mootummaa qabeenya biyyattii ni saama. Wanti sun maalirraa mul'achuu jalqabeera saamichi lafaa Oromiyaa irratti xiyyeeffatee yeroo dheeraadhaaf ture ammas itti fufee jira. Lafti Oromiyaa saamamaa jira. Amma Oromoon waan kana dubbachaa jira, waan kana hordofaa jira. Nafxanyaan lafa Oromoo maqaa adda addaatiin hirachaa jirti. Manneen jireenyaa kondominiyeemii bakka adda addaatti ijaaraman sababa sarara daangaa magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee fi godinaalee addaa naannoo Oromiyaa turan gidduutti dhalateen hiramuun dhaabbatee ture amma furtuu itti hiranii dabarsanii kennuudhaaf qophiin xumurameera. Kun amma ni mul'ata yeroo dhiyootti. Kanaafuu wanta adeemaa jiru saamicha lafaa keessattuu saamichi lafa Oromiyaa haalaan isa kana dura turerra televiziyooniitti dubbatamaa oduudhaan gabaafamaatii adeemaa jira. Adaanech Abeebee bakka dhuftetti kun amma abaluuf gamootu ijaaramaa, abaluuf gamootu ijaaramaa, abaluuf gamootu ijaarama jettee hoogganoota naannoo Amaaraa lafti Baardaar hin kennamneef Finfinnee irratti ishiin kennaafii jirti. Amma laal seera fakkeessanii himaatii oduu irratti dhiyeessaatii dhoksaa miti. Inni dhoksaan baay'eetu jira. Ifumaan ifattiyyuu jechuudha. Kun yoomtaa jira biyya seerri hin jirre biyya afaan qawween uummata bulchaa jiru kana keessatti ta'aa jira. Kanaafuu waan badaatu as deema. Diinni Oromoo kana dura Oromoodhaaf hin hille ammas Oromoodhaaf hiluuf adeema. Ammas xiqqoo gurrasaa Oromoodhaaf kennu Oromoo dhaggeeffachuuf adeema inni jedhu dagatamuu qaba. Badii guddaa, dhumaatii guddaa, diigamsa guddaa, saamicha guddaatu ta'uuf adeemaan jedha. Maaliifuu wanti dhaabbatee jiru inni ani mootummaa ofiin jedhu gareen shiftaan kun isa seeruma ofiin ittiin dhaabbateyyuu darbatee gate waan ta'eef kana booddee waan fe'e gochuudhaaf waan duubatti hin deebine qaama duubatti deebi'u miti.
waan hamaatu ta'uuf adeema. Wanti argaa jirrus kana. Fakkeenyaaf siyaasni qabsoo karaa nagaa jedha Oromoon yeroo baay'ee nagaan qabu garuu qabsoo karaa nagaa jedha. Nagaan kennaniif nagaa isaarraa hin dhaga'an hin dhaggeeffatanii. Oromoon nagaa dhabeet qabsoo karaa nagaa jedha. Warri Oromoon qabsoo karaa nagaa jedhee karaa nagaatiin isaan waliin mari'achuu yaalu, isaan waliin haasa'uu yaalu, isaan waliin negosheet gochuu yaalu garuu qawweedhaan itti bobba'u, qawweedhaan cabsu, qawweedhaan ajjeesu, qawweedhaan ari'u, qawweedhaan hidhu. Kun gochaadhuma kaleessaaf har'a taatee irratti illee jala butamee qabsoon karaa nagaa kan jedhamu impaayerettii san keessatti cufameera. Amma immoo yeroo mootummaan hin jirre kanatti qabsoon karaa nagaa ni hojjeta jedhanii eeguun gowwummaadha jechuudha. Haa taatu dubbii dhumaafuu fakkeessaa dhumaafuu yeroo mootummaa seeraan waggaa 5 filamneerra maalii jechaa dubbatan sanittiyyuu qabsaa'ota karaa nagaa akka jiranitti kaan ajjeesanii kaan hidhan. Baqqalee Garbaa faa Jawaar Mohaammed faa qabsoo karaa nagaa jedhanii diina harka bu'an. Jaalli Abdii Raggaasaa faa lola itti beeku. Qabsoo hidhannoo itti beeku. Garuu immoo san lafa kaanii hayyee qabsoo karaa nagaa erga carraansaa jiraate ni ta'a taanaan nuti qawwee hawwineen miti kan baanne jedhanii qawwee isaanii lafa kaanii gootonni leenconni sabaa yeroo biyyatti deebi'anii qabsoo karaa nagaa adeemsifna jedhan aangaa'onni impaayerettii garuu qawwee qabatanii itti duulan, ni hidhan, ni dararan, ni beelessan, ni huqqisan. Kanaafuu wanti amma jiru kun qabsoon karaa nagaa ireensaa guutummaa guutuutti cufamee jiraan jedhan akka hubannaa kootti. Akka wallaalummaa kootti qabsoon karaa nagaa jedhamu impaayerettii san keessatti kana duras Oromoodhumatu jedha malee akka ijaan hin godhanne akka fireen buufne hin beekama ture. Amma immoo siriishiyyuu ofumaaf iyyuu adeemsi impaayerettii sanii qabsoo karaa nagaatiif balbala isaa cufateera. Amma wantoota ta'uu malan keessaa kanuma itti fufuu qabsoon karaa nagaa wanti jedhu hin jiru. Isa karaa nagaan gaaffii koo gaafadha jedhee as ba'u dirreetti ba'ee sagalee dhageessifatu. Walitti qabamu, miidiyaa waliin haasa'u, waan gochaa jiran Oromoon argee waan isa baasutti yaaduu qaban jedha. Kana qofa miti wantoota baay'eetu ta'uuf adeemaa garuu walumaa galatti yookaan gabaabumatti har'aa qabee miti jalqabeera already fuuldura keenyas wanti biyya seerri hin jirre biyya qawween waa hunda murteessu keessatti ta'u hundumtu ta'uuf adeema. Hidhaan, ajjeechaan, saamichi garee ani mootummaadha jedhee masaraa mootummaa to'ate kanaan itti fufuuf adeema. Ittuu caalaa daran itti cimuuf adeema. Kanatu taanatti fakkaatan jedha. Tolega ulfaadhu yaada bal'aa kaastee daawwattoota keenyaaf ibsitee jirta. Gaan qabxii tokkoffaa irratti waan bal'aa kaasneerra gara qabxii keenya isa lammaffaatti adeemna. Qabxiin keenya inni lammaffaan akkumatti argaa jirtu dhagaas jirtu miidiyaa irrattis sooshaal miidiyaa irrattis argaa jirtu. Waamichi mootummaan ce'umsaa hatattamaan Oromiyaa keessatti dhaabbachuu qaba kan jedhu dhaabbilee Oromootiin fakkeenyaaf Hayyuu Duree ABO kan ta'an Jaal Daawud Ibsaatiin waamichi dhiyaatee jira. Akkasumas Dr. Tsaggaayee Araarsaa hayyuu seeraa kan ta'an isaanis barruu fuula FB isaanii irratti waa'ee mootummaa ce'umsaa kana waan baay'ee kaasanii barruu dheeraa barreessanii jiru. Ilaalteetti ati akkumatti ilaaltetti mee waan kana mootummaan ce'umsaa kun akkamitti dhaabbachuu qaba jettee yaadda? Mee daawwattoota keenyaaf waan kana irratti nu ibsime. Hayyee mootummaan ce'umsaa barbaachisummaa mootummaa ce'umsaa irratti amma yeroo kana kan waliin galle Abiy Ahmedii fi ergamtoota isaa qofa jedheetan yaada akka ka'umsaatti jechuudha.
akkuma waliigalaatti iyyuu mootummaan ce'umsaa yoom barbaachisa yeroo jennu mootummaan ce'umsaa kan barbaachisu fakkeenyaa fi sirni biyya tokko bulchaa ture yeroo irraa darbatamu qaamni tokko waraanaan ta'uu ni danda'a. Karaa adda addaatiin fonqolcha mootummaatiinis ta'uu ni danda'a. Yeroo mootummaa dura ture fonqolchee yookaan immoo aangoo irraa darbatee haga uummanni hiree argatee carraa argatee ofiif filannoo bilisaa fi haqa ta'een bakka buutota isaa yookaan hoogganoota isaa yookaan mootummaa isaa ijaarratutti waan sanitti kan geessu yookaan filannoo haqaa filannoo bilisaa sanitti kan geessu biyyattii sun tasgabbeessee biyyattii sun akka biyyaatti walitti qabee hiikaa yookaan soluushinii murteessaa ta'etti geessuudhaaf biyya tasgabbeessee filannoodhuma haqaa fi bilisaatti geessuudhaaf mootummaan ce'umsaa ni ijaara. Inni tokko kan. Inni kaan yeroodhuma mootummaa dhumti yookaan sirnumti aangoorra ture dhiibbaa garaagaraatiin jijjiirama gochuudhaaf yookaan immoo akkuma fakkeenyaaf biyyuma Itoophiyaa kana keessatti iyyuu odeeffamaa ture. Amma Abiyyi Ahmed faa qaamuma mootummaa isa darbee addawaawwii sun keessa turanii isa keessaa bahanii nutu qaama jijjiiramaati jijjiirama kana nutu hoogganaa jedhaniitidha dararaa ajjeechaa hidhaa saamicha kanatti fufsiisan. Garuu otoo akka seeraati isaan dhugumaan qaama jijjiiramaa otoo ta'anii aangoon mootummaadhuma aangoorra ture san keessaa bahanii warra kaan ofitti dabalatanii filannoo haqaatti geessu kan abdatames isa kana. Jarreen kun jarree haaraa miti. Abiyyi Ahmed faa warra qabsoo Oromoo fuuldura dhaabbachaa ture, Oromoota ajjeesisaa ture, Oromoota hidhaa hiisisaa ture, Oromoo saamaa saamsisaa ture. Kana Oromoo wallaalee yoo waan jiru natti hin fakkaatu. Garuu yeroo as ba'an hayyee badiin dalagameera jedhanii ofii haga dhaabbatee mana maree biyyattii keessa dhaabbatee hamma dhiifama gaafatutti nutu luka isin ciree nutu isin garafee nutu qeensa isin buqqise jedhee hamma dhiifama gaafatutti erga ga'e kan abdatamee ture maalinni yookaan immoo kan ta'uu qaba ture maalinni qaama dhiibbaa godhee addawaawwii jijjiirama akka fidu yookaan ofiifis akka bittinnaa'u hammi argamte sun illee akka argamu qaama godhe sun ofitti affeeree waloodhaan mootummaan ce'umsaa dhaabbata ture san durumaan iyyuu ni didanii jechuudha. Sunis dogoggora ture. Qaamumti addawaawwii keessaa ba'e Oromoo ajjeesaa, hataa, hidhaa, Oromummaa balleessaa, Oromummaa lolaa ture kun na ceesisi jedhamee itti dhiifamuun qabu ture. Kanaafuu mootummaan ce'umsaa yeroonsaa ni tureen jedhaani akka kootte jechuudha. Ni tureeyyuu amma miti. Yeroo Oromoon akkas ilmaansaa itti gabbaree dhiigasaa itti dhangalaasee mootummaa impaayiratti san raasee kuffisuudhaaf harka lafa qabachiise san qaamni achuma keessaa asoof baasee anatu jijjiirama kana hooggana jedhu san no achumatti hin ta'u jedhamuu qabatu. Yoo xinnaate mootummaan ce'umsaa yeroo san dhaabbata ture. Maal jechuudhaafanii inni lammaffaa jechuudha mootummaan ce'umsaa innumti qaamumti aangoorra ture qaama jijjiiramaa isa kaan affeeree waloodhaan ammas filannoo haqaa fi bilisatti ta'e geessuudhaaf mootummaan ce'umsaa ni ijaarama. Inni kun gosa lammaffaati biyya adda addaa keessattis kan mul'atedha. Inni kaani yeroodhuma mootummaa dhumtiyyuu innumti aangoorra ture tootaalii ofumaaf of danda'ee yeroo of jijjiiru jijjiirama guddaa jijjiirama keessaa yeroo uumu warra kaanis ofitti hawwachuudhaaf sunis akka mootummaa ce'umsaatti fudhatamuu ni danda'ama. Inni kaan garuu yeroo mootummaan ce'umsaa international community dhaan hoogganamus haalli sunis dhalachuu danda'a. Haalli biyyattii nagaa biyyattii san qofa otoo hin taane nagaa olloota ishii
nagaadhuma addunyaa kanayyuu kan raasuu danda'u rakkoo guddaan yeroo uumamu international community yookaan hawaasni addunyaa gidduu galee akka transition yookaan ce'umsa san deeggaraatti mootummaa ce'umsaa ijaaramuunis ni danda'ama. Kuni gosa arfan mootummaa ce'umsaa ijaaramuu danda'amanidha. Amma kun hundumtuu nu darbeeraan jedha. Oromoodhaaf kun hundumtuu hojjechaa hin jiru. Amma Oromoon qawweedhaan bulaa jira. Qawweedhaan mootummaan filadhaa otoo hin taane mootummaan ofii barbaadeen ijaarradhaa otoo hin taane walitti qabameeyyuu waliin haasa'uu qawweedhaan dorgamaa jira. Ayyaana isaa irreecha ayyaana isaayyuu walitti dhufee kabajamuudhaaf qawweedhaan dorgamaa jira. Nama meeqa qeerroo meeqaan meeqatu ayyaana irreechaa hora Finfinnee ta'e hora Bishooftuu kabajuudhaaf manaa ba'ee mana hidhaa hiraarfamaa jira haga amma. Kanaafuu ammas mirguma isaa gaafachuu dhiisiiti waanuma ba'ee galuu dadhabe keessa jira jechuudha Oromoon. Haala kana keessatti wanti isa deeggaru ni jira. Karaa tokkoon mootummaan seeraan impaayerettii bakka bu'uu danda'u amma hin jiru. Kanaafuu impaayerri Itoophiyaa humna qawwee qabatee uummata dirqiidhaan ajjeesaati, hidhaati, dararaati bulchuutu jira malee qaamni seeraan dhaabbate, qaamni seeraan bulee uummatallee seeraan bulchuu yaalu, biyyallee seeraan bulchuu yaalu hin jiru jechuudha. Erga kun hin jiraanne Oromoon maal gochuu qaba yoo jenne isumaati amma lafa keesse karaa hayyoota Oromootiinis kan dhiyaate jira. Akka dhaabaatti addi bilisummaa Oromoo karaa hayyuu dureessaa Jaal Daawud Ibsaa barbaachisummaa mootummaa ce'umsaa keessattuu mootummaan ce'umsaa Oromiyaa biyyattii nagaa biyyattiitiif, nagaa Oromootiif, nagaa Oromiyaatiif, nagaa sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiraataniif san qofa miti nagaadhuma Horn of Africa yookaan gaanfa Afrikaa kanaafiyyuu akka murteessaa ta'e baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubatanii carraa waan sanillee ibsanii hubannoo kennaa jiru wanti sun deeggaramuu qabaan jedha. The minimum amma ishii gadi bu'aa ishiiti ishiin kun. Amma otoo uummanni akka uummataattu walitti hin duulin, walitti hin bahin. Kana maaliifan jedhaa? Yeroo ammaa kana impaayerettii san keessa uummanni harka duwwaa jiru uummata Oromooti. Kana amma abbaan fe'e nama mormuu danda'a, odeeffannoon qabaa, ragaadhaan malee akkanumaan olola miti. Uummanni harka duwwaa jiru, uummanni qawwee gahaa hin qabne uummata Oromooti. Uummanni kaan hidhatee jira, qophaa'ee jira, of qopheessee jira. Dirreen waraanaa sabaaf sablammii gidduuttis ta'e karaa mootummaa kanaa karaa qaama shiftaa mootummaa ofiin jedhu kana kana deemuu akka adeemu kan barbaadan Oromiyaa keessatti. Kanaafuu gaaga'amsi impaayera san keessatti dhaqqabuuf jiru irra caalaan guddaansaa kana deemuuf deemu Oromiyaa keessatti. Kanaafuu Oromoon waan ittiin ofirraa ittisuun qabu, waan ittiin nagaasaa eegsifatuun qabu, hidhannoo hin qabu, harka duwwaasaa humna hidhate, shiftaa hidhateen wal gurmeessanii Oromoo lafarraa duguuguudhaaf hojjechaa jiru. Masaraa Minilik jalqabanii haga gandaatti wanta hojjetamaa jiru kana. Abiyyi Ahmed akkuma dura dubbatee Oromoo nan cabsa waggaa akkuma duubatti deebisa akkuma jedhe waan san fiixaan baafachuudhaaf balbala jiru karra jiru hundumaatti fayyadamaa jira. Irratti hojjechaa jira kun olola miti hojiidhaan mul'achaa jira. Hojiidhaan lafa qabachaa jira. Oromoo diiguun, Oromiyaa diiguun, Oromummaa cabsuun karaa waraanaa, karaa dinagdee, karaa aadaa, karaa adda addaatiin Abiyyi Ahmed tokko lama jedhee akka karoorfatetti karoora isaa lafa qabsiifachaa jira. Kanaan wal qabateeti ka amma
Oromoon maal ta'are? Oromoon maal godhare? Kanaafuu Oromoon mootummaa ce'umsaa Oromiyaa carraa isaanii qaba taanaan Oromoon hundi waan san the minimum kan Oromoon barbaadu ishee minimum haga sabaaf sablammiin biyyattii sanitti tasgabbaa'ee seeraan waliin mari'atee yoo ta'e akka biyyaatti biyya hundumtuu keessatti kabajamu biyya hundumtuu keessatti abbaa biyyaa ta'ee jiraatu yoo hin taane ollummaa nagaa ollaa nagaa wal gaafatu ollaa waliin nagadatu ollaa wal gaafatu ollaa yeroo rakkoo waliif dhaqqabu ta'uudhaaf illee taa'ee jaalalaan mari'atee haga adda ba'utti ijaarsi mootummaa ce'umsaa Oromiyaa murteessaadha. San immoo addi bilisummaa Oromoo kaafaa'uunis waan san ni deeggara duuba jira. Wanti sun Oromoo qofaanii miti sabaaf sablammii nagaa barbaadu egeree isaa tottolfachuu barbaadu hundaan hayyoota nagaa barbaadaniin gaanfi Afrikaa sun amma waa'ee empaayirettii qofa miti. Wanti Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru wanti Abiy Ahmed hojjechaa jiru Itoophiyaa qofa jeeqaa Itoophiyaa qofa bittinneessa warri jedhanii yaadan hawaasni addunyaayyuu international community yu akkas jedhanii yaadu taanaan dogoggoranii gaanfa Afrikaatu zoonii jeequmsaa ta'uudhaaf adeema. Sanis hambisuudhaaf Oromiyaan mootummaa ce'umsaa ijaarrachuun Oromoo qofaaf otoo hin taane karaa sabaaf sablammii impaayirettii san keessa jiran keessa egeree gaanfa Afrikaa suniitiif illee murteessaadha. Waan deeggaramu sabni Oromoos kana hubatee waan kana itti cimsee hayyoonni qeerroon akkuma hayyuun duree adda bilisummaa Oromoo dhiyeessanitti waan kana hubachuudhaan waan kana itti cimsanii adeemuun baay'ee barbaachisaadha. Waan murteessaadha si jechuun barbaada. Tole ulfaadhu galatoome yaada bal'aa kaastee daawwattoota keenyaaf ibsitee jirta. Mee Saggaayee asumaan gamanumaan gaggabaabsiiti yeroo ammaa kana keessatti egaa uummanni Oromoo qophii akkamii gochuu qaba kan jedhuu fi akkamiin of bulchuu qaba kan jedhu waan kana irratti wal qabsiisi. Mee waan kana daawwattoota keenyaaf ifaa nuu godhi gaggabaabsi yeroo qabnu wajjin akka waliin nuu deemuuf. Ayyeeka duraan dursee nagaan akka hin jirre mootummaan biyya bulchuus akka hin jirre haalaan hubachuu qaban jedhaan jalqabumatti. Maaliifuu kan dhibee isaan beeknee daawwaan hin argamuu fi jedha mitiire Oromoon yeroo mammaaku dhibeen hin arganne taanaan qorichi yookaan daawwaan hin yaadamu. Duraan dursee wanti uummanni Oromoo hubachuu qabu nagaan akka hin jirre mootummaan biyya bulchuus akka hin jirre haalaan hubachuu qaban jedha. Biyya seerris mootummaanis hin jirre keessatti of dagachuun badii guddaa akka fidu hubachuun barbaachisaadhan jedha. Biyya seerri hin jirre biyya dhiisiitii tapha kubbaa miilaa odoo taphattuu seerri hin jiru taanaan wanti taphni sun tapha jedhamee ilaalamu wanti abalu moohame jedhamu hin jiru. Seeratu walitti si fida. Seeratu waan ta'uuf adeemullee sitti agarsiisa. Akkasuma amma biyya san keessa seerri hin jiru mootummaan seeraan bulchuu ofiinis seeraa gadi ta'ee hin jiru yeroo jedhamu biyya akkasii keessatti of dagachuun badii guddaa akka fidu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan irra deddeebi'een jechuu barbaada. Kashlapheen uffata waraanaa Abiy Ahmed itti uffise dabalate kashlapheen jibbinsa Oromoo irratti hundaanii wal ijaaran dabalate haala hamma seera dhabdummaa biyyattii kana keessa jiru kanaan Oromoo hubuudhaaf Oromoo gaaga'uuf Oromoo cabsuuf wanti hojjetamaa jiru waan baay'ee. Oromoon kana taa'ee ilaalamoo wanti kunis akka ta'uuf adeemu Oromoon beekateera inni jedhu baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu kanas hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Oromoon balaa guddaa keessa jira. Balaa guddaatu itti as adeema.
seerri isaa kunuunsu hin jiru, seerri mirga isaa mirga namummaa isaayyuu isaaf kabaju tokkoyyuu hin jiru, hin turres. Qaamni seeraa ol of godhee Oromiyaa keessatti akka fe'e socho'u, Oromiyaa keessatti abbaa fe'ee ajjeesu, Oromiyaa keessatti abbaa fe'ee saamu, abbaa fe'ee hidhu, manni murtiiyyuu wabii mirga wabii siif eegee bayoo siin jedhe noo jedhee qaamni si hidhu biyya jiru keessatti Oromoon of dagachuun yookaan immoo balaa itti as adeemu xinneessee ilaaluun badii waan ta'eef san hubachuu qabaan jedha inni qabxiin biraa. Inni kaan yeroo ammaa kana Oromoon akka Oromootti balaa guddaan itti dhufaa jira isa jedhu waliif himuu qaban akka Oromootti. Namoonni tokko tokko ni agarra gaaffiin garaa isaanii deebi'ee fiira ta'a. Abbaa aangoo ta'aniiru konkolaataa oofaa jiru ta'a. Bifti isaaniiyyuu jijjiiramee har'a garaa gurguddatanii boorciyyuu baasanii ta'a. Wanti kun karuu ni darba. Wanti kun boruuf hin ta'u, seenaadhaaf hin ta'u, lammiif hin ta'u. Kana maaliifan kaasee badiin Oromoo irratti aggaamee jiru abaluuf abaluu jaarmayaa, miidiyaa, garee, hooggana, ganda, amantaa odoon taane Oromoo hunda irratti xiyyeeffatee jira. Kaayyoon Abiy Ahmed, kaayyoon Bilxiginnaa Oromiyaa walumaa galatti Oromummaa cabsuudha. Gaafa Oromummaan cabe Oromoo hundatu isa akka Oromootti of beeku hundatu caba. Saniifuu ilmaan Oromoo hundi akka jaarmayaa qofa miti, waa'ee amantaas miti, waa'ee gandaas miti, waa'ee hoogganaas miti, waa'ee garees miti. Amma Oromummaa baraaruudhaaf waliin dhaabbachuu qabu, saniif of qopheessuu qabuun jedha. Kuni haga eessaatti deemaa? Haga caasaa shiftaa Abiy Ahmed caasesse kanattuu ni deema. Poolisiin Oromiyaa, humni addaa Oromiyaa, poolisiin federaalaa ilmaan Oromoo achi keessa jiran, ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran, tika mootummaa keessa jiran. Isaan illee waan kan itti yaaduu qabu. Dhugumaan nutis Oromoodha yoo jedhan. Dhuguma nutis Oromummaa keenyaan of beeknaa. Oromummaan baduu hin qabu. Oromummaan kan keenya hundaati yoo jedhan isaanis waan badii as deemaa jiru kana yeroon itti yaaduu qaban kana. Akkasumas abbootiin qabeenyaa Oromoo, jaarsoliin biyyaa, qeerroof qarreen Oromoo, abbootiin amantaa, eenyumtuu hundumti keenya iyyuu akka tokkoon Oromoon badii as deemu kana hubannee waan nu barbaachisu waan nurraa eegamu gochuudhaaf of qopheessine qophii qofa miti hojiitti seennee Oromoof Oromiyaa cabiinsa irraa baraaruuf of qopheessuu qabnaan jedha. Tole ulfaadhu guddaa galatoome Obbo Saggaa'ee asumaan wal qabsiisiti mee shorrii paartii morkattootaa fi akkasumas hayyoota Oromoo maal fakkaata yeroo kana keessatti maal ta'uu qaba kan jettu mee daawwattoota keenyaafis nu ibsi gamanmaan. Hayyee shorri paartii mormitootaa yeroo jennu paartii mormitootaa ammas anuma Oromoo irratti xiyyeeffachuu barbaada. Wanti shorri paartii mormitootaa Oromoos jedhee yeroon dubbadhu warra fakkeessitootaa odoon taane warra dhugaattiin dubbachuu barbaada. Maaliifuu paartiiwwan maqaa Oromootiin dhaabbatan baay'eetu jiru. Maqaa Oromootiin dhaabbatanii garuu dameedhuma biltsiginnaati. Siyaasuma biltsiginnaa oofuu Abiy Ahmed nu bulchu maleedhu Abiy Ahmed nuuf haa turu jedhu wanti Oromoo gaaffiin Oromoo hunduu deebi'eera jedhu ammas bilisummaa keessa jiru sirbaa jiru isaan inni ilaallatu jechuu kooti yeroon waa'ee paartii mormitootaa Oromoo haasa'u
abbaan fee waan fedhe jechuu danda'a. Ani garuu akka mataa kootti akka hubannaa kootti adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalawaa Oromoo kaafoo qofan OLF fi OFC bichaan beekamtii kenna akka mataa kiyyaatti jechuudha. Warri kaan daldaltuu fi fakkeessituudha gabaabumatti. Warri kaan daldaltuu fi fakkeessituudha. Yeroo Oromoon isaan barbaadanitti warra diina waliin dhaabbatan. Yeroo aayyoon Oromoo isaan barbaadetti. Yeroo abboon Oromoo isaan barbaadetti. Yeroo haati Oromoo ilmaanshii sadi awwaalte boossee imimmaaniin isaan eeggattetti isaan warra diina waliin dhaabbatanidha. Isaanii waan jedhuun qabu. Akka uummanni quba qabutti abaawoon jeequmsi siyaasaa amma dhaqqabee jiru kun gara qaama hundaaf tasgabbii uumuu danda'uu fi walgaarreeffannaa mul'achaa jiru kana akka hambisuu danda'uuf mootummaan ce'umsaa Oromiyaa ijaaruun fala tokko jedhee dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa jedhee biyya keessa jira. Karaa seeraatiin socho'aa jira. Seerri haa dhabamu malee, seerri biyyattii keessa haa dhabamu malee ammas seeraan socho'aa jira. OFC'nis akkasuma odoo hidhamanii, odoo ajjeefamanii, biiroon isaanii otoo cufamuu jaarmiyaaleen siyaasaa, paartiin siyaasaa Oromoo kun lamaan hojii isaanitti jiru, sochii isaanitti jiru. Hoogganummaan isaanirraa barbaadamu qixa uummanni isaanirraa eeguun haa ta'uu baatuyyuu malee haala adda addaa uumamee jiruun rakkoo keessa jiru, rakkoo cimaa keessa jiru, rakkoodhuma keessa jiran kana keessattiyyuu wanti gochaa jiran tuffatamuu hin qabu, jajjabeeffamuu qabu, bira dhaabbatamuu qabu. Ammas isaanis shoora isaanii dhana gaafatte shoorri isaanii ammas uummata kanaaf amanamummaa inni tokkoffaan anirraa eegu uummata kanaaf amanama. Yoo uummata kanaaf amanamtan du'allee lubbuu keessanillee yoo isin gaafatte qaama seenaa uummata kanaa taatu. Haga uummanni kun addunyaa kanarra jirutti ni yaadatamtu, ni faarfamtu jechuun barbaada. Kanaafuu amanamummaadhaan ammas akkuma amma gochaa jiran kana uummata kanaaf waan ta'uu irra jiraatu haqa uummata kanaa sabaaf sablammii biyyattiittis saba Oromoo hundattis hawaasa addunyaatti international communityittis himanii itti fufu karaa ijaarsaanis uummata kana haala rakkisaadhuma kana keessattiyyuu ijaarsatti fufu akkasumas immoo waan balaa as deemu akkuma amma gochaan jiran jechuu komiti balaa as deemu bittinnaa'uu biyyattiitiin wal qabatee jeequmsa uumamuu maluuf gaafa Afrikaa keessatti gaaga'umsi uummata Oromoo irratti dhaqqabuu malu gaaga'umsi Oromiyaa irratti dhaqqabuu malu hagam akka ta'e ammas uummata kana hubachiisaa jiru. Amma kanas itti fufaatuma itti fufuu qabuun jedha. Hayyoonni Oromoo kaayyoo uummata keenyaa yeroo kamuu caalaa hubachuun uummata kaayyoo isaa beeku kana uummata qabsoo isaatti gatii guddaa baasee ture kana gargaaruu qabuun jedha. Wayifaan akkas jedhe yeroo kamiyyuu caala kaayyoo uummata kanaa hubachuun. Hayyoonni Oromoo qabsoo uummata Oromoo gargaaraniiru, gargaaraa turaniiru, gargaaraas jiru. Akkasumas immoo hayyoonni Oromoo yaada adda addaatiin waliiruudhaan hubannaa adda addaa, ilaalcha adda addaa qabaachuudhaan qabsoo uummata keenyaas gaaga'aniiru. Har'a ergan jalqabee maddiin qabu baafadheetuman waan narra ga'u fudhadheetuman dubbadha. Hayyoonni Oromoo qabsoo uummata kanaa uummanni kun hiyyummaadhaan qabeenya isaatti dhabee, fayyaa isaatti dhabee, lubbuu isaatti dhabee, ilmaan isaatti dhabee, itti manca'ee badee asiin gahe. Qabsoo kana keessatti hayyoonni Oromoo gumaacha ni qabu, sanxinneessuu kiyya miti. Garuu yeroo eegamanitti kallattii dhugaa, kallattii haqaa agarsiisuu dhabuudhaan yeroo meeqaffaadhaaf qabsoon Oromoo gatatee jira.
Kana keessatti shora olaanaa kan taphate diina qofa otoo hin taane hubannaa dhabuu isaa ta'uu baatu waliif abboomamuu dhabuus jennee ibsuu ni dandeenya dogoggora hayyoota Oromooti. Kanaafuu amma hayyoonni Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa kaayyoo uummata kanaa hubatanii dhugaa uummata kanaa hubatanii kallattiidhaan odoo bitaatti mirgatti hin jedhin uummata kanas fuulduratti agarsiisanii ofiifis gara san yeroon itti deemuu qaban amman jedha. Dogoggora darbeerraa barachuun jabina yeroo darbeerraa muuxannoo fudhachuun uummata kana gargaaruun irraa eegamaan jedha gabaabumatti hayyootara. Waa baay'ee godhaniiru saba kanaaf sanirraa muuxannoo fudhatanii dogoggoras uumaniiru dogoggora sanirraa immoo baratanii muuxannoo isaaniirraa barumsa gaarii jabina gaarii fudhatanii dogoggora isaaniirraa immoo baratanii ammas uummata kanaa kallattii agarsiisuu waan danda'aniin bira dhaabbachuu qabuun jedha kanuman jechuu barbaada. Tole ulfaadhoo Saggaayee yaada bal'aa kaastee waan baay'een daawwattoota keenyaaf ibsitee jirta. Egaan qophii keenya amma gara goolabuurra keenya jirra. Dhumarratti hawaasa uummata Oromootiif akkasumas qarree fi qeerroo akkasumas immoo mootummaa kanaaf dhaamsi ati qabdu yoo jiraate dabarfachuu ni dandeessaa carraasii qindeetiin jiraatte fufe. Hayyee qeerroon humna kee beekumsa kee qabeenya kee kutannoo kee hunda wal taasisii diina Oromummaa lolaa jiru kana dura dhaabbadhuun jechuu barbaada. Kun qeerroo ilaallataa, qarree ilaallataa, uummata Oromoo ilaallataa, waraana bilisummaa Oromoo ilaallataa tokkummaadhaan jechuudha. Waan qabnu hunda humna keenya. Beekumsa jiru, qabeenyi jiru, kutannoon jiru, gootummaan jiru, qawween jiru hundumtuu wal ta'ee Oromummaa baraaruu qaba. Oromiyaan baraaramuu qabdi. Kanan ta'u taanaanii ammas qabsoon Oromoo waggoota otoo hin taane ammas jaarraa tokko duubatti deebi'uuf adeemaan jechuu barbaada. Kana jala buteen dubbadha. Kanaafuu yeroon humna maal jechuu kiyya jalqabarraa qabee dubbadheera. Seerri hin jiru, mootummaan hin jiru. Mootummaan erga hin jirre, seerris gatii erga hin qabne, uummanni Oromoo amma kan bulaa jiru qawweedhaan bulaa jira. Ilmaan isaa kan ajjeefamaa jiran qawweedhaan, ilmaan isaa hidhaa kan jiran humnaan, qabeenyi isaa kan saamamaa jiru humnaan. Kana maaliin irra aanuu danda'a yoo jenne Oromoo baay'een walitti immoo haa sodaatu, har'an sodaadhu nan dubbadha humnaan irra aanuu dandeenya. Kanaafuu yaa uummata Oromoo isa humna isaa abdatee sitti roorrisaa jiru, sitti dhaadatu, ilmaan kee gabaa aspaaltii irratti ajjeesee sitti dhaadatu, isa manaa si harkisee sitti dhaadatu, kadhaadhaan, hiriira nagaadhaan, mariidhaan, jaarsummaadhaan si dhiisuuf hin taa'u ati humna godhadhu jechuun barbaada. Kanaafuu yeroo Oromoon humna godhachuu irratti xiyyeeffachuu qabudha. Humna san immoo humna yeroo jennu immoo humna waraanaa isaa tumsuu, humna waraanaa isaa bira dhaabbachuu, qabeenyaan hidhachiisuu. Amma yeroo waa'ee humna waraanaa haasofnu waraanni bilisummaa Oromoo ni jira. Waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu isa qofa miti. Qotee bulaa Oromoo qotiyyoo lama qabu, qotiyyoo isaa tokko gurguratee isa tokkoon qawwee bitachuutu irra jiran jedha. Maaliifuu yeroon kun yeroo Oromoon humna godhatee humnaan warra isa cabse kan ofirraa cabsu malee yeroon kadhaas darbeera, yeroon hiriira nagaas darbeera, yeroon mariis darbeera, kan jaarsummaa dhaga'us hin jiru. Dhumarratti kanan jechuu barbaada. Uummata keenyaa fi garee shiftaa Abiy Ahmediin hoogganamu kanaan immoo kanan jechuu barbaadu waan tokko qofa. Har'a qawwee qabdaniidhaaf, qarshii qabaattaniidhaaf, uummata hiitanii, uummata kana ajjeeftanii, achi turraa waan feene goona jettanii yoo yaaddan seenaa keessatti gareen ani mootummaadhas jedhee ani gareedhas jedhee
uummata mooheen jiru mul'ateen beeku. Har'a mootan boru nu mi'oomtu. Har'a cabsitan boru ni cabdu. Kanammoo qabatamaan arguuf adeemtu. Kana ilaalaati yoo xiqqooshii sammuun keessan ni hojjeta ta'e. Baay'ee shakkiidhaan dubbadha. Ani namoonni baay'een hooggana ofiin jedhan biltsiginnaa keessa jiran kana sammuudhumti isaaniiyyuu ni dalaga isa jedhu baay'ee shakkiin qaba. Namoota fayyaa qaban natti hin fakkaatu. Sammuudhumti isaaniiyyuu waan ta'uuf adeemu waan yaadu dhiisiiti waanuma darbellee waan yaaddataniiti. Kan masaraa sanii isaan gahee uummata Oromootu gareedhuma qawwee qabu san gareedhuma uummata Oromoo fixaa hidhaa ture san cabseetidha isaanuu achiin gahe. Ammas isaanis cabuuf adeemu. Oduma qawwee qabanii ni cabu. Oduma waa hunda to'atanii jiranii ni cabuuf adeemu. Kanaafuu yoo xiqqooshii sammuun keessan fayyaa qabdi ta'e duubatti deebi'aati. Waggaa baay'ee duubatti na deemina waggaa 2-3 irratti duubatti deebi'aati yaadadha. Uummata kana har'a darartuu, har'a ajjeeftuu, har'a hiitu malee uummata kana cabsitanii dhumarratti ni jilbeeffattu, ni mo'amtu jechuun barbaada. Kanumaan dabarfachuu barbaada. Tole obbo Saggaayee guddaa galatoomii maqaa daawwattoota keenyaatiin yeroo kee aarsaa gooteen wajjin turtii bal'aa taasisuuf ammas irra deebi'een guddaa galatoomii siin jedha. Oromiyaa International Broadcasting isinillee guddaa galatoomaa waan naaf fayyadaniif jabaadha. Egaan daawwattoota keenyaa sagantaan keessummaa qophii keessummaa OIB har'aaf qabannee isinii dhiyaafne asirratti golomna hanga sagantaa itti aanu walitti deebinutti nagaan nu tura.